Ashama harka fuunee hordoftoota masaarsiistoo jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa baga ittiin isin gahee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni biyya ormaa keessa teessanii biyya keessanis hawwitan waaqayyoo nagaan biyya keessaniin isin haa gahu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Eessumatti iyyuu ta'e inni guddaan fayyaadha. Yaa biyya keessatti galuun hin oolu waan ta'eef guyyaa tokko inni galtanii waaqayyoon fayyaa isiniif haa kennu jechuudha. Anillee waggaa baranaa nama biyya ormaa keessa ta'e biyya koo hawwu ture. Galata waaqayyoo barana garuu mana kootitti galee biyya kootitti galee ayyaana haala kanaan qophii ayyaana irra jechuudha. Ganama amma sa'aatiin kun jechuudha nu biratti yaa mana sirreessu jira baay'ee das nama jedha hojii ofii hojjechuun. Biyya ormaa keessatti garuu ajajamni hojii ormaati kan hojjennu ayyaana namatti hin fakkaatu. Biyya sanitti jechuudha haala sanin dabarsaa turre barana garuu gara waaqayyoo yaa guyyaa qaba wantoonni hundumtuyyuu jechuudha nuti muddamneedhaaf miti nuti jenneedhaafis miti jechuudha guyyaa waaqayyoon jedhe guyyaa waaqayyoon ayyame garuu biyya keenyattis inuma galla jechuudha. Warroonni biyya ormaa teessanii biyya keessanis hawwitanii waaqayyoon nagaan biyya keessanitti isin haa galchu isinan sochoon jaaladha jechuudha. Inni guddaan qarshii seeraan qabachuudha. Qarshiin yoo seeraan qabamtee hojiirra oolte wanti milkoofne tokkollee hin jiru. Inni guddaan biyya ormaa keessa hojjennetu waan tokko irra ooluudhaaf jechuudha. Baay'inni keenya gargaarsa namoota irratti kan qarshii keenya baraatessinu jechuudha. Hanga achi teenyee namoota gargaaru saniiti gaafa as jeenye garuu dubbiin jijjiiramte. Sababiin isaa namoonni jireenya ofii ari'ata malee namni anaaf isiniif jedhee yookiin nuuf jedhee nu gargaaru hin jiru waan ta'eef jechuudha. Namni kamiyyuu ofirra darbee namaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef iyyuu qarshii seeraan qabadhaa isinin jechuu jaaladha akka obbolummaatitti jechuudha. Nuti ofii caalaa namaaf jiraanna waan ta'eef iyyuu jireenyi biyya kanuma biyyuma ormaati. Akka biyya ofii hin taatu yeroo hunda dadhabbiidhaanii boqonnaan hin jiru. Anis keessa tureeti waanan beekuuf waan ta'eef iyyuu jechuudha. Isinitti nagahamanii warri biyya ormaas teessanii ayyaana dabarsitan isinan jechuun jaaladha jechuudha. Inni guddaan waan hojjenne tokko mootu waan bu'aa waan hojjenne waan itti dadhabne san galii biyya keenyatti ijaan arguudha jechuudha. Nama gaarii qabaatanii asitti yoo namni namaaf hojjete qarshiin keenya yoo hojiirra oole gaafa itti galle mootu itti gammaduu dandeenya. Qarshiin keenya bakkuma itti yoo baraa garuu gaafa biyyatti galellee aaruu dandeenya jechuudha. Inni biyyaa baaneef inni tokkoffaan hojjennee waan tokkorra ooludha. Yoo mana hin qabaatin mana keenya ijaarrachuudha. Yoo mana qabaanne mootu meeshaa galfannee haala jiru kan duraanitti irra fooyyofnee jiraachuuf malee kan duraanitti gadi taanee jiraachuudhaaf miti. Jechuudha. Isaaf immoo qarshiin seeraan qabamuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa achi teenyee namaaf kenninu 5,000, 2,000, 3,000 gaafa jennu salphaa nutti fakkaata jechuudha. Gaafa biyya galle garuu gatii waagaa birrii sanii kan barru gaafa biyya keenya geenye jechuudha. Seeraan qabadhaa qarshii keessanii. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Irra deebiidhaan yaa biyya ormaa keessatti ayyaana dabarsine jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa hojiidhaan dabarsina waan ta'eef jechuudha. Garuu hanga biyya ormaa keessatti dabarsetti ayyaana natti fakkaatee hin beeku guyyaa tokkollee jechuudha. Sababiin isaa yeroo hundaayyuu hojiidhaan dabarsina waan ta'eef miidiyaa irratti arguudhaan alatti ayyaana maal akka ta'e hin beeknu. Keessattuu immoo nuti warroonni mana kontiraataa keessatti ayyaana dabarsinu jechuudha. Waaqayyo guyyaa qabaan hundaafiyyuu nagaan biyya keessanitti isin galchu. Ayyaannis ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Isinin jechuu jaaladhaa. Dadhabbii koo waggaa 4 galata waaqayyoo yaa guddatee fi miti. Waaqayyo asuma keessatti yoo fayyaa nuuf kenne wanti guddaan argamuus danda'a. Biyya keessattis immoo hojjetamee jijjiiramuu ni danda'ama jechuudha. Inni guddaan yaada qarshii qabaachuudha, karoora qabaachuudha. Jireenya mootu abbaan akka itti jiraatedha jechuudha. Qalalli goonee yoo jiraanne jiraachuu dandeenya. Yoo mootu akka abbannees akkasumatti akka abbaduu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma humna ofiititti jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Sanan jechuun jaaladha. Dadhabbii waggaa 4 keessatti kan hojjedhee jira. Galata waaqayyoo.
inni guddaan fayyaadha. Yoo fayyaa qabaatedha dhalli namaa kan gammadees jiraachuu danda'u. Waaqayyoon biyya keenya fi illee nagaa nuuf haa buusu. Isinin sochii jaaladhaa kadhannaa keessan keessatti waaqayyoon akka biyya keenyaafis nagaa buusuu kadhannaa nuuf godhaa. Yoo nageenya hin jiraatin biyya keessatti illee jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Jireenya siqiqee jiraachuu ta'a waan ta'eef jedhanna. Akkuma beekamu miidiyaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'ee argitanii warra biyya keessa jiru caalaa jechuudha. Ashama harka fuunii hordoftoota masii arsituu jirtu bakka jirtutti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka ittiin isin gahee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isinin jedha. Egaa waggaa baranaa biyya ormaa ta'eetiin dabarsee bara namoota biyya koo keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko dasina jedhee jira jechuudha. Isinillee mootu warroota biyya ormaa jirtan waaqayyoon nagaan biyya keessaniin isin haa gahu isinin jechuu jaaladha jechuudha. Egaa qophii ayyaana mana qulqulleessuu irraan eegalla jechuudha. Sa'aatiin kun ganamaadha nu biratti jechuudha. Inna oolmaa kiyya guyyaa har'aa kan isinitti argisiisu ta'a. Waggaa baranaa biyya ormaatti tan dabarsa jechuudha. Mana madaamii keessatti hojii ishii hojjechaati jechuudha. Bara namoota biyya koo keessatti galata waaqayyo waan hundumaafuyyuu waaqayyo guyyaa qaba jechuudha. Warroonni biyya ormaa keessa teessanii dadhabdanis biyya keessan hawwitanis waaqayyo nagaan biyya keessan isin haa gahuun isin jechuu jaaladha. Nama biyya keessanitti galee ayyaana kabajuu biyya keessanitti dabarsu isin haa godhu. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaa jechuun baay'ee dadhabbii qaba jechuudha. Biyya ofiitti dabarsuun immoo baay'ee tokko das nama jedha baay'ee nama gammachiisa. Isin jechuu jaaladha. Har'a oolmaan keessan waliin haa ta'u jechuudha. Mana qulqulleessaa mana sirreessaati oollaa jechuudha. Kana manni sirroofni ganamaadha sa'aatiin kun jechuudha. Wantoota sirreessuu qabnu waliin sirreessinaa. Inni dhugaa dubbachuudhaaf biyya ofiitti dabarsuun baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Ayyaana akka ajaa'ibaatti namatti tola jechuudha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni biyya ormaa keessa jirtanis isiniin kaffa'ini. Waaqayyoon nagaan biyya keessanitti isin haa galchuu. Guyyaa kanaan isin haa gahuu. Biyya ormaas taatan isiniin kaffa'ini. Isinin jecha jaaladha jechuudha. Biyya ormaa keessa taa'anii dhugaa dubbachuudhaaf ayyaana namatti hin fakkaatu. Yaaduma dabarsina malee jechuudha. Sababbiin isaa hojiidhaan dabarsina yeroo baay'ee. Inna garanarraa eegalla sidaati jechuudha. Hin qulqulleessina bifa kanaani. Inna qarshii keessa walitti qabattanii biyya keessan galtanii biyya keessanitti jiraachuudha. Qarshii keessan hin abakkan.